Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroon addunyaa irratti argamtan obboloota koo kan biyya keessaaf kan biyya alaa nagaan koo kan kabajaa kan jaalala bakkuma jirtanitti simbira naaf haa ga'uun isiniin jedha. Ana obboleettiin keessan nagaa kootee galanni Waaqayyoof yaa ta'u nagaan na bira jiru immoo simbirallee akka jiraatu abdiin qaba. Hundumti keessanuu baga nagaa taatanii nama guyyaa kana nama yeroo kana taatanii isiniin jechuu jaaladha. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootiitti akka dabalamtan asumaanaan kabajaa fi jaalalaan isin affeeree jira. Wantoota garaagaraa barumsa garaagaraa yoo wanti mana kana dhabdan tokko hin jiru. Wantoota garaagaraa walirraa barraa wal barsiisnaa yaada qabnu olii qoonnu mana kanatti akka makamtanii asumaanaan kabajaaf jaalalaan isin affeeree jira. Warroonni immoo maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa na jajjabeessaa na waliin jirtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabduun isiniin jechuu jaaladha obboloota koo qaqqaalii. Hundumti keenya walaa jajjabeessinuu wal biraa kan tarree isiniin jedha. Asumaan obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taatee Ayetushoo har'a karaa mana kootiitti keessummaa godheen ishii waliin gaaffiif deebii taasisnee hanga dhuma qophii keenyatti hanga dhuma sagantaa keenyatti akkan waliin taatanii asumaanaan kabajaadhaan jaalalaan isin affeereen jira. Warroonni immoo YouTube Ayetushoodhaaf illee maatiin taane maatii ta'aa fi jajjabeessaa obboleettii keenya kanallee bira dhaabbadha. Yeroo kamuyyuu namuma kamiyyuu ilma namaa tokko namummaa isaatiif gargaaruun hin dagatinaay birallee hin tarinaay. Maaliif gaarummaa yoo hojjette gaarummaa yoo oolte ofii keetiif namaaf osoo hin taane gaarummaa hojjechuun mataa keetiif. Inni ammoo yuutu nama tokkoof gaarummaa oolte nama tokkoof immoo yuutu ani wanta akkanaa ooleef namni kun waan adii oolmana ooleef naaf deebisuu dide jette nama dadhabaa akka keetiitirraa oolma oolteef akkasii deebisu tasumaan eeggate. Ati kan eeggattu yoomillee oolma namaaf oolte dadhabbiin namaaf dadhabde eenyurraa eeggatta akkasii uume tokkicharraa eeggadhu malee nama akka keetii dadhabaarra gonkumaa dadhabbii kunaa deebisuu dide yookiin naaf yaa deebisu jettee hin eegin. Kasi uumirraa eeggadhu. Gaarummaan ati jiru addunyaa lafa tanaatti irratti hojjette guyyaa mindaa ta'e siif kafalamutu jira siif uumaa kee biraa jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoof jecha wal jaaladhaa, wal jajjabeessaa, wal hamii irraa waan jiru ifaaf bilisaan kana dogongorte kanarraa deebi'i. Kana sirri jirta itti jabaadhu. Waliin jedhaa wal gorfadhaa malee yaa wanta biraa waliin jechuun wal hamiin walitti naafuun gonkumayyuu jidduu keenya jiraachuun qabu. Nuti Oromoon tokko nuti Oromoo foon tokko yoomillee gandaa fi lagaan amantii wal kan qoonnu miti. Nuti nama tokko wal faana haa taanu isiniin jechuu jaaladha. Asaallee isinittiin baay'isu asumaan kallattiidhaan kara keessummaa kiyya har'aatti tanan isin ceesisaa ishee waliin hanga dhumaatitti gaafiif deebii keenya obsaan nu caqasaa. Dogongora qabnu immoo yuutu qeeqa qabdan saanduqa koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa'in isiniin jedha. Asumaan kara isheetittan isin ceesisa. Turtii gaarii. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube hundi keessanuu nagaa fayyaa keessanii lafuma jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Maqaa koo isinitti himuun dirqama laata?
ayyeetu showun jedhama. Namoonni guyyaa jalqabaaf karaa channel kanaa dhuftanii ana dhufuu bakka nagaan dhuftanii isiniin jira. Subscribe gochuu maatii kanatti makamaa akkasuma immoo maatii hiyyoota kan taatan immoo like share gochuudhaanii gaafiif deebii kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Gaafii na gaafatte waan ta'eef nan deebisaa fi dhumarra immoo yaada keessan akka keessan isiniin jedha. Deebi'een laala dhufee laala yaada keessa waan ta'eef hiyyooti keessummaa gootee mana keetti waan affeerte fi guddaa galatoomi. Galatoomis hin jedha. Ayyeetuun eessatti dhalattee jettee ayyeetuun eessatti dhalattee inni kana itti dhaladhe Shawaa Bahaa Aanaa Booraatti. Shawaa Bahaa Aanaa Booraa ganda Qorkee Gosee jedhamu keessatti dhaladhe. Nama akka amala akkamii qabatu si gammachiisaa naan jettee namni qabu nama amala gaarii qabu hawwafa nama obsa qabu. Waan hunda keessattuu jechuudha. Nama obsa qabu baay'een jaalladha jechuudha. Gaafii lammaffaa maal jedha? Kaayyoo kee yeroo ijoollummaa. Dhugaa kaayyoon koo yeroo ijoollummaa gaazexeessituudha. Gaazexee daa'imuma ta'ee jechuudha. Reediyoo jira mana keessa TVdha jedheen sobu baadiyyaatti muddadhe waan ta'eef amma jira baadiyyaas TV'n garuu yaa ta'u malee yoo isaan jiru reediyoodha. Irratti ijoollee keenya obboleewwan kan koo ani lammaffaarra dhaladhe hangafa tiyaanis walumaan lolaa qottoo tiyaanis walumaan lolaa reediyoo irratti reediyoo dhaggeeffachuu baay'een jaalladha. Hunduma isaa sagantaa kamitti oduun jiruma kana ta'e hin jedhe yoosan oduun jiruma kana ta'e jedhee ilaale. Akkas jedhee reediyoo keessa ilaala. Reediyoon iddoon maagineetiin taa'uun hin jiru reediyoo keessa iddoo gingilchaa wayitu gubbaarra hin jira. Achi keessa gaafan gadi jedhee ilaalu ija kan koo lamaan achi keessatti arga. Gaafa san maaliin godhe odoonis xixiqqirra hamma limmoota na ta'ee waaqayyo hamma citaa kana godhee na uume silaa achi keessa hin jiraati. Yoo fakkiyyaa waaqayyo nama xiqqeessee uumeeti akka reediyoo san keessa dubbatu godhessee hin kolfinaa garuu hin kolfinaa. Akkasii nama xiqqaatu reediyoo keessa dubbatas jechuu barbaadee oduun guddachuu baadhee hin jedhee hawwiin kan koo gaazexeessituudha. Osoo carraa barsiisummaa argattee maal barsiiftaa jira? Gaafii ishee sadaffaanii odoon carraa barsiisummaadhaa argadhee baayoloojii baay'een jaalladha. Yaa barumsa saayinsiidha inni saayinsiidhumatu bakka sadiitti qoodama damee sadii fiiziksii, keemistirii fi baayoloojii ta'a baay'een jaalladha jechuudha. Barsiiftuu baayoloojii ta'e hawwii kootii jechuudha. Haa ulfaatullee malee barsiiftuu ta'a. Hawwii barsiisummaatillee qaban ture. Akkas jedha gaafii abarafaanii tokko carraa kaameraa kaasuu argatte eenyudhaan kaasta baay'iste harmee kooti. Kaaseen nama xasee jechuudha. Maaliif akkan carraa kana argatu kana godhe ishee addunyaa kanatti na fidde ishee oduu ana fiduuf jecha lubbuusillee dabarsitu waan taateef ishee dhuman kaasa. Si akkan kaasuu barbaadde jala sin kaasuu sakkiyyooti hin arganne. Waan biyya balleessu sadinuuf himi waan biyya ijaaru sadinuuf himi. Wanti biyya balleessu inni guddaan nagaa dhabuu isheeti. An biyya balleessu nagaan mana nagaan jiru jaalalli jira. Mana jaalalli jiru immoo nagaan jira kun wal qabata. Namni tokko gaafa bareedaa walitti dhufuu waa biraas hin gaafatu. Akkam jirta? Nagaadhaas hin jira beektaa? Biyyi nagaa qabdu hiyyoomtullee oduu nagaan jiraate waliif galu. Lafa nageenyi jiretti. Dhukkuba ciisan osoo hin taane osuma deemanuu dhukkubsatanii jiru waan ta'eef kanatu tokkoffaa kudurii biyyaarratti kufuu ta'a. Lamaffaarratti hiyyummaadha. Kanuma. Wanjibbuu wal qooduu kanumaadha kan kufaatii inni guddaa fidu. Walii galuu dhabuudha. Tokkummaa dhabuu isaaniis tusaan. Kuffisas hin jedha. Kan biyya ijaaru jaalala. Inni wal jaalate immoo tokkummaa qaba. Tokkummaa qabu immoo walii galee hojjetee biyya ofirra darbee biyya biraatu fuuta. Akka amma ofii keessanii sirriitti oomishaadha. Xiqquma nyaadhati daakuun kara biraatti taafee ammoo kanaa miti. Leezin dirqama ofii isaaniitiif of danda'uu qabu. Kana tokkummaa
Gaafisi jaffaani shamarran amala akkamii qabantu gaa'ilaaf ta'a dhiira akkasuma dhiirri sookamtu gaa'ilaaf ta'a jette amalli kennaadha. Gaafa karaa addunyaa kanaa dhuftu garuu wanti ati jijjiiramaa deemtus jiraachuu qaba. Namni tokko jalqaba gadee yoo ta'e booddee immoo fooyyeffachaa dhufa waan ta'eef tokkoffaa inni guddaan nama kaayyoo qabudha. Nama kaayyoo qabu. Nama ofitti amanamummaa qabu beektaa waan akkasii nama godha nama jedhu nama waasan gochuuf yaalu. Amala yoo ta'e fakkeenyaaf yoo nama baay'ee yaalu ta'e amala kan kophaa dhiisuu wanti yaalu jiraachuu mala. Kanaafiyyuu nama amala akkamii qabu nama amala gaarii qabu yoo jennee namni hunda amala gaarii kan hin qabnes kan ollaa walitti hin bullillee kan gaa'ela dhaabbateetuma jeeqamaatuma jiraatus jira. Inni guddaan nama kaayyoo qabu jedha. Nama kaayyoo qabu. Yoo heerumillee nama akkamiin gaa'ela ofii qabatu gaa'elatti seenuun dura maaltu kanaa barbaachisu hundi beekee itti seena osoo hin taane kan seenee erga see barus jira waan ta'eef garuu namoonni umuriidhaan xiqqoo ol siqeetoo jechuudha ijoollummaa reemti gaafa saddeet immoo 20 booda ta'e bareeda namni akkasii xiqqoo jireenya ofii irratti kaayyoo ni qabaata jedheen yaada. Kanuma nama kaayyoo qabudha. Amala gaarii yoo hin jiru hunda amala gaarii hin qabaare hin qabaatu. Jaalalli siif maali jette jaalalli sakam walumaa gala yoo ta'e jaalala kana waaqayyo jaalata beektaa. Jaalalli qulqulluun rabbiin tokkicha qofa jira. Isa qofa biraadha kan jirudha. Yaa Rabbi ati jaalala nuuf kenni jedha namni isee kadhatu. Inni dhugaan jaalalli rabbiin tokkicha qofa bira jira. Kan namummaatti yoo nufi ani jaalalli iddoo guddaa qaba. Ati nama gaarii yoo taate gaafa ati nama jaalattu namni hamaa yoo doosi yaade booddee namni ofumaa isaatti yaada isaa jijjiiree namni kun gaariidha jedhee karaa kee deebi'uu jira beektaa. Kanaaf jaalalli anaaf waan guddaadha waan jedhee sitti ibsu waa'ee jaalalaa. Jaalalli bu'uura waan hundumaati. Akkasii siin jedha. Iddoo guddaa qaba jaalalli maana karaa jedhamu jaalalli jechuun jaalalli mataan isaa waaqayyoodha. Wal jaaladha jedha beektaa. Wal jaaladha. Dhageessu jedhee ni yaada. Yaa tokkoof saba kam ta'e jedhu sun yaa abboo du'a abbootiin ta'uu saba biraa. Maaliif hin ta'ama? Iyyooti maali gaafin akkasii? Saba biraa hin ta'u. Dhugaa waaqayyo hin ta'u saba biraa. Eenyuun ta'uu barbaada? Uummata adiin ta'uu barbaada? Maaliif? Isaanis waaqumatu uume. Baatuma sagal garaa keessa ta'anii alatanii sagaliif torbee lama. Kanaafiyyuu saba kamiyyuu hin ta'u Oromoo mukeen jiraadhee isumaan karaa addunyaa kanaan nagaatti jedhaan gaafa guyyichi nufaatti gaafa tokko asirratti hafuun ta'u guyyichi ni dhufa jedhee ni yaada waan ta'eef akkasii hiriyaa kee yookaan abbaa manaa kee yoo maal balleesse dhiifaman goone fi ulfaataadha. Mee komentii barreessaa. Chaatii barreessaa. Chaat godhaame. Mee maal godhee fi akka dhiifaman goone ibsinee tola. Dhugaan dubbachuuf asirratti waa fi ulfaataadha. Yoo maal balleesse abbaa manaa keef dhiifaman hin goone fi namni tokko erga abbaa manaa koo ta'ee erganaa ta'e wajjin hin jiraadhe gaa'ela dhaabbadde wajjin hin jiraadhe ta'e wanti inni dhiifaman goone hin jiru. Dhiifama sagalee gidduu hedduun galu. Wanti inni dhiifaman goone hin jiru. Waa kamiyyuu jechuudha. Garuu yoo badii wal fakkaatu balleesse namni tokko hamma dhiiban qabaa hamma dhiisan qabaa ture. Kanaafuu akka waa sanirraa deebi'u gorsuudha malee osoo waa kana godhe gonkumaa dhiifama hin godhuuf isa jedhu san hin fudhadhu. Waaqayyoon akka dhiifamu nu goonu barbaada. Maaliif tokkoffaa balleessan isaa murteessaadha. Tarii maali caalaan isaanii namoonni yoo nama narratti jaalatee jedha.
Yoo namni irratti jaalate maaliin godhuu dhiifama hin godhuu fi waan kun soba. Wanti kun immoo gaarii dhasii jechaa jiru. Garuu tarii namni tokko ni dogoggora. Gaaf takka dogoggore hoo dhiifama godhuuf jechuudha. Namni suni garuu balleessaa san irra deebi'ee haala wal fakkaatu nu raawwachuu baate. Yoo balleessaa irra deebi'ee raawwachuu baate yeroo tokkoof lamaaf dhiifama godhuun dirqama kooti. Wal danda'uu jira waan ta'eef. Sababiin isaa maalidha? Sababiin akkas godheef sun. Yoo na biras ta'e sirraa'u. Yoo isa biras ta'e wal sirreessuu akkasi malee wanti dhiifama hin gooneef abbaa manaa kootiif hin jiru. Okay, yoot. Wanta sadii wantoota dhiironni dubara irraa jaalatan. Abiibti kana deebi warra dhiiraa gaafadhu. Gaaffii na ilaallatu osoo na gaafattee siif hindi. Wantoota sadii. Wantoota dhiironni dubartoota irraa jaalatan nuuf himii. Yaa Rabbi bakka ittiin beekaa waan inni irraa jaalatu. Maaliif yooti wantoonni shamarran dhiirota irraa yookaan abbaa manaa isaanii irraa jaalatan maamnaan hin jedhe. Maafallaa na gaafatte gaaffii dhiiraaf ta'uu na gaafatte. Akka kootti dhiirri beeki dhiirri walii lama. Gaafan jedhu nama isaatiin tokkuma garuu yaadni isaanii wal garagara ta'uu mala jedheen. Maaliif seetaa namoonni tokko tokko dhiironni jechuudha. Haati manaa isaa suni nama amala qabdu, nama bultii isaa saniif taatu, nama jechuun waan inni hubatu irratti isa jajjabeessitu bakka inni jaalatu jedheen yaada. Dubartii qaalaaf taatu jechuudha. Kan hin balleessan baay'anne akka yaada kootitti kan yaadan waan inni hojjetu san irratti isa jajjabeessitu haadha manaa gaarii jechuudha. Kan yoo inni mana hin jirrellee bultii isaa nama seeraan qabdu itti gaafatamummaa fudhattee jechuudha. Haati akka itti gaafatamummaa silmas qabdi. Bakka abbaa manas illee buutee yoo inni mana hin jirre nama qeesan qabdu abbaa manaa ni jaalata jedheen yaada dhiirri tokko. Akkuma nama fuula ifaa. Qulqullina ishiis eeggattee qulqullina mana isaas kan eegdu manni kun sun kanuma ishiiti jechuudha waan ta'eef. Akkasuma immoo nama fuula ifaa nama keessumaa fuula ifaadhaan simatu namni tokko tokko yoo abbaa warraa nama wajjin hin galee dubartiin gungumtuu jirti. Hawaasa keessatti alannee guddanne keessa wanti nuti beeknu jiraachuu mala. Namni tokko tokko kan keessumaa hin jaallanne jira yoo inni nama qabatee kalimaa hidhatte kan gungumtuu hin jira. Talimanni waa mana keessa dhabamuu danda'a dhabamus maluu dhiisuu danda'a namni amalumaan isaatiin fuula badu ni jira. Iriyaa isaa biratti kan isa qaanessitu ilmaan jaalatu nama fuula ifaa akkas jedheen yaada. Yoo walitti illee mufatanii jiraatan yeroo nama fuulduratti aarii san dudduuba dhuffattee nama yeroo keessumaa yoo sanitti fataasanaa jedhanidha. Jechuun of fakkeessuu osoo hin taane kabaja namaaf qabdu jechuudha. Nama tokko gaafa ati nama abbaa warraa keetii walitti mufattee sababa saniif jecha keessumaa inni fidelfisan jibbuu hin qabdu. Jedhanii yaada gaasin itti guutaa yaabboo maalii gaafi jingii keessa nagalchite mijayyooni. Akkasin isin hin jedha. Iyyoo hojii kan keenyaa dhoshi maal jechuudha. Gaaficha xumura dhageessineetii jirra. Jaalachuu moo jaalatamuutu si gammachiisaa jedha. Jaalatamuu jaalachuutu si gammachiisaa. Inni ulfaata. Jaalatamuu eenyuyyuu hin jibbu. Garuu jaalachuun gaariidha. Gaafan jedhu yaada kan dhuunfaa kanatti akka fiinne ati namaaf waan gaarii yoo yaadde ati nama yoo jaalatte suma mataa keetiif gaariidha. Dirqama jaalatamuu qofan fedhuun jaalachuun illee barbaada. Fakkeenyummaa namaaf ta'uu barbaada. Nama hamaallee yoo ta'e bifa jaalalaan itti dhiyaachuun barbaada. Yoo hin danda'ame. Wanti hin danda'amnes immoo hin jiru namni jedhoo jaalama hojjetan namni tokko obsas gaafata wanti hunduu. Kanaaf akka kootti jaalatamuus hin jibbu jaalachuus nan barbaada.
garuu kara jala dhuunfaa yoo dhuftee ta'ee ati akka sadaannaaf hin baasne garuu jala dhuunfaa yoo ta'ee jaalatamuutu caala. Jaalatamtee yoo ati hin jaalannes ta'e rakkisaadha garuu yaa ta'u malee kan jaalattee innis namni tokko sin jaalanne yoo ta'e namatti fe'amuu suni gaarii miti akka gootti. Hundumaafuu jaalatamuutu bareeda garuu karaa hawaasummaa jireenya biraatiin walitti dhufne immoo osuma jaalattee siif gaariidha. Eenyuma hundumaa oduu jaalatte. Akkasiis hin jedha. Isiniifis deemuu baatu akka bishaan walitti dhugaa'e yookaan koomentii yaadatan asirreessadha. Itti naaf dabalaadha akkasitti yoo akkasitti gaariidha yoo naan jettan ta'e. Isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube gaafiif deebiin keenya guyyaa har'aatiif qabannee jiru asuma irratti xumureetee jira. Hiyyooti waamicha naaf gootee mana keetti waan affeertee fi guddaa galatoomessi hin jedha maqaa daawwattoota keessitiin. Akkasuma immoo hiyyootillee jajjabeessaa hiyyootillee nama cimtuu nama bira dhaabbatudha. Ijoollee keenya bira baay'inaan hin deemti. Gachaatuun jalatti wal agarra waan ta'eef silaayyuu liibarattis wal agarra. Kanaaf isiniin jedha hundi keessanii yoo turtanii waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Guyyaa biroo immoo asumatti walitti deebinaa laata. Yoo dhimmina deebisu jiraate koomentii keessan jalatti nan dhufama nama hiyyooti. Agasiifuu turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Bye bye.